irratti yaada ibsachuu barbaade guyyaa har'aa jechuudha. TikTokii irratti illee waan garaagaraatu deema. Hedduu tokkoon gammadee dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kaleessaa jechuudha. Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Egaa yeroo baay'ee gandaan waan garaagaraatiin Oromoon TikTok irratti waliin ni dubbatu. Garuu mootii gaafa xiiqii hangam akka Oromoo wal bira jiru kan mul'isamedha jechuudha. Hedduu tokko das nama jedha, hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an hirriibni illee na qabuu dide kalisiisa jechuudha. Baqa gammachuu keessa darbee jechuudha. Hedduu tokko das na jedhe. Saba kamirraayyuu qeeqama hin qabu. Garuu immoo maalifi mo'achuunis akkuma jiru mo'atamuunis ni jira jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa waan tokko dorgommii yookiin immoo tapha kana ni mo'annas ni mo'atamnas jedhamee itti seenama. Garuu akkasumas osoo guyyaan hin gahin dura irratti dudubbachaa turanii gara TikTokiitiin waan baay'eetu deemamaa ture. Beeksisallee hojjetaa fi turan jechuudha. Maakii Oorootii fi ijoollee baay'ee namoonni baay'een beeksisa hojjetanii fi jiranii. Garuu asirratti wanta ajaa'ibe keessa wanta kam keessattuu mo'achuunis mo'atamuunis ni jira. Kana namni kamiyyuu itti of amansiisetti kan deemu jechuudha. Garuu immoo namni ilaalcha gaarii namaaf hin qabne hangam akka nama san cabsuudhaaf yookiin mootii gadi xiqqeessuudhaaf deemu baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Garuu Oromoon hangam akka wal bira jiru, hangam akka wal jaaratu, hangam akka saba dhugaa ta'e kan mul'isanidha jechuudha. Kana maafan jedhee namoonni baay'een mo'achuu ishee irratti isheen Amaaraa miti, isheen maalii miti waan garaagaraa dubbachaa turan jechuudha. Kuni tapha waliin eegalame malee saba kamiyyuu haa taatu dhimma miti. Akkasumas beeksisa akka waan hin hojjetinii isheen jagnaadha waan akkasii irraa haasa'aa turan jechuudha. Erga wanti tokko darbee booda deebi'anii akka waan birootitti haasa'u dursanii itti qophaa'u jarri lachuuyyuu dandeettii qaban ture jechuudha. Jechuun mirga qaban ture jechuudha. Maaliif guyyaan osoo hin gahin dura kan irraa dubbatamaatiyyii ture jechuudha. Baay'ina namoota irratti haa ta'u, taaptaabii jedhamu irratti haa ta'u, laayikii haa ta'u waan hundarrattiyyuu maakii Ooroo tokkoffaadha jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa qabatte jechuudha. Garuu namoonni baay'een immoo osoo dhugaan bakka jirtu beekanu jechuudha. Beekuu dhabanii osoo hin taane eenyu akka mo'atee Oromoon hangam akka wal bira jiru, Oromoon hangam akka wal jaalatu, hangam akka jaalala guddaa waliif qabu osuma beekanu waan biraa haasa'aa turan jechuudha. Kanaaf jaalalli Oromoo walii qabu har'as borus kan macaalaa itti hafuufu hedduu tokko namatti tola jechuudha. Egaa TikTok irratti wanti garaagaraa gandaanis kun Arsiidha, kun Jimmaa maalidha jedhanii waan garaagaraallee waggaa waliin dubbataniyyuu garuu gaafa guyyaa xiiqii yookiin guyyaa rakkoo tokko Oromoo wal biraa hin hafu jechuudha. Oromoo wal biraa hin hafu, wal bira jiraachuu kan keenya dhugaa hedduu nama boonsa jechuudha. As keessaa wanti ani taazzabe tokko yoo jiraate aadaa uffata irratti waa hedduun irraa taazzabe jara lamaan irraa iyyuu jechuudha. Sabboonummaan maakii Ooroo bira jiruu fi san bira jiru baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli isheen ittiin dhiyaatte illee hedduu tokko namatti tola, hedduu tokko illee nama gammachiisa haalli uffannaa ishee jechuudha. Uffata kabajaa qabu, uffata baay'ee namatti tolu, uffata baay'ee namarraa bareedu jechuudha. Maaliif akkuma aadaa ofiitittuyyu aadaa ofii ibsuun jechuudha. Faashinii hordofuu yookiin immoo uffata faashinii yeroo irratti hundaa'ee jira miti. Uffanni faashinii jechuun kan namni kamiyyuu fayyadamuu danda'u osoo hin taane uffata aadaa ofii uffattee bahuun hedduu tokko natti tole, hedduu tokko illee na gammachiistee jirti maakii Ooroon jechuudha. Warroota jibbinsa Oromoodhaaf qabanii har'a garuu Oromoon hangam akka wal bira jiru, hangam akka waliin dhaabbatu, hangam akka wal cinaa jiru, hangam akka wal gargaaru kan argisiifamedha jechuudha guyyaan kaleessaa. Garuu dorgommii keessatti mo'achuunis mo'atamuunis waanuma jiru jechuudha. Namni mootii osoo dhugaa jirtu san arguu nama kaan xiqqeessuudhaaf, nama kaan cabsuudhaaf jechi inni dubbatu baay'ee tokko gaafii namatti ta'a jechuudha. Argaa jirta machi eenyumtiyyuu TikTokii hin fayyadama yaada garaagaraa dubbachaa turan jechuudha.
ittiin qophoofne maalii hin taane amaaraa miti saba biraa akka ishiin taatettidha kan beekamu maaliif saba feete yoo taate mo'achuun ishii maakiin mo'achuun ishii dhugaadha kuni jechuudha. Garuu erga wanti tokko ta'e moo'iti kun akkanaa miti kun akkasii ishiin garaa laaftudha ishiin akkasii waan akkanaa dhugaa hedduu tokko nama ajaa'iba jechuudha. Garuu uummanni Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan illee ta'ee qaamaan warroonni ishee bira jiran illee warroonni immoo bilbilaan illee taaphaaphaan ishee deeggaraa turanii anillee guddaan isin galateeffachuu barbaada akka nama tokkootitti jechuudha. Dhugaa hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa hedduu bakka namni akka eenyummaa ofiitiin boonu yeballexa nama taasisa jechuudha. Wanti akkanaana yeroo kamii olittuyuu jechuudha. Yeroo baay'ee gandaan maalidhaan hoggaa wal qoodamu akka waan Oromoon gargar bahee hafuutitti fakkaata TikTok irratti yeroo ilaalamu jechuudha. Garuu inni sun immoo afaaniin akka ta'ee fi keessa onnee ofii irraa akka hin taane walitti mul'isaa jiran jechuudha. Hedduu gammadee jira. Baga gammaddee maakii oorollee baga moo'attee maaliif maqaa Oromoo hundaati kan ol kaaste jechuudha. Namni Oromoon dhiiga hoggaa jedhanii yaa hanga tokko maaliif baqa sabni kunis osoo moo'ate homaa jechuu miti. Garuu immoo gaafa sabni ofii moo'atu jechuudha. Hedduu tokko namatti tolas hedduu tokko nama gammachiisas ani garuu hedduu tokkoon gammade jechuudha. Maaliif isaan osoo moo'atanii anis hanga nama Oromoo ta'ee tokkotti yaa namatti